Furtuu guddinaa bu'uura jijjiiramaa barnoota. Lammiin barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Filannoon cimaan barnoota karoomse jaadamoosisa imaana gootota kaleessa barnoota qulqulluun jabeessa. Gootonni seenaa darbanii falmachuu lammiikoo cimaa bararraa jedhanii kan Muhammadaaru barata barsiisa. Qorannoon kaliiku rakkina hawaasaa beekumsaan ijaare kan lammii jijjiiru. Boca keeniif samaalamii fi biyyi kee hundarraa guddaadha biyyaa fi maanaan kee bu'aadhanii madaalii dhamaatii dafdafee yaa barata yeroo kee qusadhuu ittiin fayyadamii dursii of gaafadhu beekumsaan jibii baradhu qoradhu tajaajili lammii. Doofummaa mancaasee lammiilee kan qaruu barnoota beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota. Barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaa barnoota ibsa jireenyaati barnoota. Bu'uurri utubaa biyyoomaa maatiin barattoota isinii. Fegeree dhaloota gumaacha guddaadha qabdanii barnoota cicimsaa ijoollee tumsaan jabeessaa hirmaannaa lammii biyyaa fi addunyaa tolu barnoota qulqulluu ijaarra. Dachirraa sirnaan qoratanii kan kumaachanii kalaqa isaanii kan of waamsisanii addunyaa gubbaatti. Iccitiin milkaa'u bu'aa barnootaati. Iccitiin milkaa'u bu'aa barnootaati. Yaa barsiisaa beekumsa arjoomtee kan qartu sammuu bu'aan barataadha siini kan ibsamu gumaachi kee yoomillee hin dagatamu. Yaa
baradhaa.